Akkam jirtu daawwattoota keenya OBN International irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu waliin an Alamaayyoo Qannaati. Itoophiyaaf Turk vaayirasii koronaa to'achuuf qindoominaan hojjechaa akka jiran Itoophiyaatti ambaasaaddarri Turk himan. Investoroonni biyyattii 200 ta'an kaapitaala doolaara biliyoona 2 fi miliyoona 500 galmeessan Itoophiyaa keessatti hojiiwwan investimentii garaagaraa irratti bobba'anii jiru. Akaaluu Baqqalaa gabaasa dabalataa qaba. Turkiif Itoophiyaan walitti dhufeenya jaarraa lakkoofse qabu. Biyyoonni lamaan waltajjii idil addunyaa irratti shororkeessummaaf dhimma godaantotaa irrattis qindoominaan hojjetu. Turkiin akkuma Itoophiyaa balballi ishee banaadha godaantotaaf jedhan. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Turkii Yaprak Alp biyyoonni lamaan yeroo rakkoos ta'e gammachuu waliin akka qooddatan himuun wayita weerarri vaayirasii koronaa ka'ee jiru kanattis qindoominaan akka hojjechaa jiran dubbatan. 3 weeks ago, first of all, President Erdogan and Prime Minister Abiy Ahmed had a phone conversation, a very good, long, constructive phone conversation. And this conversation focused on what they could do, what Turkey and Ethiopia could do together to fight the coronavirus. Torban sadiin dura Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed fi President Recep Tayyip Erdogan bilbilaan biyyoonni lamaan weerara kana to'achuuf wantoota waliin hojjechuu danda'an irratti mari'atanii jiru. Hanga danda'ame Turkiin Itoophiyaa akka deeggartu mirkaneessaniiru. Erga bilbilaan mari'atanii boodas Turkiin Itoophiyaaf deeggarsa gochaa jirti. Fakkeenyaaf meeshaalee qulqullinnaa fi gargaarsa midhaan nyaataa abbootii warraa 1,500 naannoo magaalaa Finfinnee jiraniif gumaachineerra. Kaampaanonni Turkii biyyoota Afrikaa Saaraa gadi keessaa sadarkaa duraan Itoophiyaatti investi godhanii akka jiranis himan. We have 200 companies in Ethiopia. We have invested 2.5 billion US dollars. Ethiopia is the country in sub-Saharan Africa that Turkey has invested the most in. It's number one. So, of course, we have a big presence here. 3,500 Turkish citizens were here before this coronavirus. Recently, many of them left because, like everybody everywhere else, people want to be with their families in difficult times. So they do not want to leave their families alone. They left for a temporary period of time. Nobody closed down their companies. So, just like everywhere else, production has, in some instances, slowed down, not stopped. They are here. They are continuing to work. Itoophiyaa keessaa kaampaanii 200 qabna. Investimentiin kunis doolaara Ameerikaa biliyoona 2.5. Kun ammoo investimentii Turkiin biyyoota Saharaa gadii keessatti investi goote keessaa kan Itoophiyaa kun tokkoffaarratti argama. Lammiileen Turkii hojii kana sochoosan 3,000 ta'an osoo weerarri kun hin mul'atin biyya kana turan. Yeroo rakkoo kanarratti namni maatii isaa irraa fagaachuu hin barbaadu. Kanaaf gariin isaanii yeroof biyya galanii jiru. Haa ta'uutii kaampaanii isaanii hin cufne. Oomishni akkuma warroota biroo hir'atus hojjettootaaf mindaa kafalaa hojii isaaniitti fufaniiru. Itoophiyaan haala mijataa investimentii ta'uu qabdi. Nutis kana investoroota biyya keenyaa beeksisaa jira. Isaanis fedhii qabu. Hojiin kun cimee itti fufa. Gara fuulduraattis dameelee garagaraan Itoophiyaa waliin biyyi isaanii walitti dhufeenya cimaa qabaachuu feetis jedhan. Trade is not enough between Ethiopia and Turkey. Turkey should be able to buy more coffee, more sesame, more of these wonderful products that you have, and vice versa. But walitti dhufeenyi daldala Turkii fi Itoophiyaa gidduu jiru gahaa miti. Turkiin oomisha bunaa, saliixaa fi oomishaalee Itoophiyaan qabdu bituu barbaaddi. Itoophiyaanis akkasuma. Kana gochuuf ammoo waliigalteen daldalaa fi taarifaa hin jiru. Kanarratti hojjechuun barbaachisaa. Kana malees dhaabbilee mootummaa gara dhuunfaatti naannessuuf mootummaan Itoophiyaa murteessee jira. Kaampaanonni Turkii kanarratti fedhii qabu. Kanarrattis hojjechaa jira. Inni biraa aadaadha. Namoonni tokko tokko fiilmii Turkii ilaala biyya kanatti. Waa'ee Turkii barachuu fi fedhii guddaa qabu. Kanaafis akkuma biyyoota biroo Instituutii Aadaa Finfinnee keessaa qabaachuu feena. Vaayirasiin koronaa kun to'atamee sochiin akka keenya duraatti deebinaan kanaan duras ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Turkii akka daawwatan gama mootummaa keenyaan fedhii guddaatu jira jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp vaayirasiin koronaa haleellaa Pearl Harborii fi kan fulbaana 11 shororkeessitootaan Ameerikaa irratti raawwate caalaa akka biyyattii miidhe dubbatan. Gabaasa dabalataa akka itti dhiyaata. President Trump dhiibbaa vaayirasiin koronaa gama hundaan Ameerikaa irraan ga'e yommuu himan akka jedhanitti weerarri vaayirasichaa haleellaa boombii yeroo lola addunyaa lammaffaa Jaappaan Ameerikaa irratti raawwattee fi waggaa 20 dura immoo haleellaa shororkeessitootaan biyyattii irratti raawwate caalaa hamaadha jedhan. Miidhaa vaayirasichaa yommuu ibsan rakkoo fayyaa, dinagdee fi hawaasummaa uummata Ameerikaa miidhee akkasii seenaa biyyattii keessatti mul'atee hin beeku.
Gama biraatiin tarkaanfii Chaayinaan vaayirasii kana to'achuuf fudhatte sirrii akka hin taanee fi vaayirasii sanas laaboraatoorii keessatti akka uumte amantaa qabaachuu isaanii dubbatan. Chaayinaan gama isheetiin Ameerikaan weerara COVID-19 to'achuu irratti dadhabina waan qabduuf waa hundaan Chaayinaa himachaa jirti jechuun yaadi Tiraamp kun akka fudhatama hin qabne himteetti. Ameerikaa keessatti namoonni miiliyoona 1,200,000 ol ta'an vaayirasii kanaan kan qabaman yommuu ta'u, namoonni 73,000 caalan immoo lubbuu isaanii dhabaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ittisa vaayirasii koronaan wal qabatee deeggarsa $4 biliyoona 4 dabalataan akka barbaachisu beeksise. Gabaasi guutuun akka itti dhiyaata. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa baaseen tatamsa'ina vaayirasii koronaa to'achuuf akkasumas biyyoota sirni fayyaa isaanii dadhabaa ta'e keessaa lubbuu namoota miliyoonatti lakkaa'amanii oolchuuf deeggarsa $4 biliyoona 4 fi miliyoona 700 dabalataan barbaachisa. Dhaabbatichatti barreessaan dhimma namoomaa Maark Lowcock akka jedhanitti biyyoota addunyaa hiyyummaa hamaa qaban keessatti miidhaan vaayirasiin koronaa geessisu olaanaadha. Haala kana hordofuun biyyoonni addunyaa hatattamaan tarkaanfiin fudhatan taanaan biyyoota kanneen keessatti dhukkuba kanatti dabalatee beelliif hiyyummaan bifa hin eegamneen dabaluu danda'a jechuun akeekkachiisan. Sochii hanga ammaatti taasifameenis biyyoonni dandeettii diinagdee qaban rakkoo biyya isaanii keessa jiru dandamachuun cinatti biyyoota hiyyummaan itti hammaatee jiru gargaaruuf $9 miliyoona 900 waadaa galaniiru. Haa ta'u malee rakkoo mudachaa jiru waliin yommuu ilaalamu gargaarsa dabalataa barbaachisa. BBC'n akka gabaasetti biyyoota 50 kanaan dura vaayirasii kanaaf saaxilamaniiru jedhamanitti dabalataan Paakistaanii fi Filiippiinsi waliin biyyoonni 9 haaraan dabalamaniiru. Haaluma kanaan biyyoonni Afrikaa, Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa dhukkubsattoota akka qoratan, akka yaalanii fi meeshaalee fayyaa akka dhiyeessaniif gargaarsi akka barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii himee jira. Egaan daawwattoota keenya oduun OBN International har'aaf qabanne kanuma gama kootiin nagaatti.